Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii dhaloota qubee. Viidiyoo keenya kanarraatiin afaan Oromoo keessatti walqabsiifootni maali kan jedhuu fi akkaataa itti fayyadama isaanii kan ilaalu ta'a. Nu waliin tura. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna. Egaa afaan Oromoo keessatti jechaa fi jecha, himaa fi hima, akkasumas keeyyataa fi keeyyata walitti fiduun fayyadamuu yeroo barbaannu walqabsiistootaan fayyadamna. Walqabsiistoota afaan Oromoo keessaa muraasa yeroo ilaallu fi haa ta'u malee, waan, kanaafuu, ammoo, yookaan, yoo fi kana fa'aadha. Isaan kana fakkeenya fudhachuudhaan yeroo ilaallu, fakkeenyaaf tolaa fi gammachuu. Tolaa fi gammachuu yeroo jennu, tolaa yeroo jennu maqaa namaati. Akkasumas gammachuunis maqaa namaati. Isaan lameen kana walitti fidnee hima tokko ijaaruudhaaf yeroo barbaannu walqabsiistuu fi jettu kana fayyadamna. Kanaafuu tolaa fi gammachuu jennee isaan kana akkanatti walqabsiisuu dandeenya jechuudha. Haalli qilleensaa duumessa waan ta'eef roobuu danda'a. Haalli qilleensaa duumessa waan ta'eef roobuu danda'a. Hima kana keessatti walqabsiistuun waan kan jettu kana. Kanaafuu haalli qilleensaa duumessa yoo ta'e immoo ni rooba. Isaan lameen kana yeroo walqabsiifnu haalli qilleensaa duumessa waan ta'eef roobuu danda'a jennee walqabsiistuu waan jettu kana akkanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyi inni sadaffaan immoo adii yookaan gurraacha. Adii yookaan gurraacha. Wantoota lama dhiyeessinee filannoodhaaf yeroo itti fayyadamnu walqabsiistuu yookaan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Walqabsiiftuu yookaan jettu kana fayyadamna. Kanaafuu adii yookaan gurraacha jennee akkanatti walqabsiisuu dandeenya jechuudha. Inni afuraffaan immoo caaltuun dheertuudha. Caaltuun dheertuudha. Leelliseen ammoo gabaabduudha. Leelliseen ammoo gabaabduudha jennee caaltuu fi leellisee akkanatti wal dorgomsiisuu yookiin wal bira qabnee dhaabbina isaanii akkanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Yeroo hima kana ilaallu immoo walqabsiistuu ammoo jettu kana fayyadamne. Kanaafuu caaltuun dheertuudha. Masaanuu isaatiin immoo lalliseen ammoo gabaabduudha jennee walqabsiistuu ammoo jettu kana akkanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa gabaabumatti walqabsiistuun afaan Oromoo keessatti hangam akka nu fayyadu asirraa hubachuu ni danda'ama jechuudha. Erga kana jenne booda fakkeenya fudhannee mee barreeffama tokko fudhannee walqabsiistoota achi keessatti seenuu danda'an ilaalaa deemnaa jechuudha. Ammallee nu waliin tura. Gidduutti garuu chaanaalii dhaloota qubee kana warri sabskiraayib osoo gadi ilaalaa jirtan yeroo jalqabaatiif kan ilaaltan yoo ta'e sabskiraayib gochuudhaan mana kanatti makama. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayik nuuf godhaa. Namoota biraa akka gahuuf immoo sheer gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka gahu godhaa. Nu waliin tura. Egaa walqabsiistuu fudhachuudhaan fakkeenyoota afran tokko ilaallee jirra. Haala fakkeenya armaan olitti kenname irratti hundaa'uun barreeffama armaan gadii bakka duwwaatti walqabsiistoota keessaa kan sirrii ta'e filachuun guutii jedha. Egaa walqabsiistoonni asitti nuuf kennaman fi haa ta'u malee, waan, kanaafuu, yookaan
ammoo isaan jedhan kana barreeffamnis akkana jedha. Haayilee Fidaa bara 1939 magaalaa Arjootti dhalate. Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa Arjoo fi Naqamteetti barate. Barnoota sadarkaa lammaffaa bakka duwwaa Finfinneetti kan barate yoo ta'u jedha. Asitti waa'ee seenaa Haayilee Fidaa nutti himaa jira. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa Arjoo fi Naqamteetti akka barate nutti himee jira. Barumsa isaa sadarkaa lammaffaa bakka duwwaa Finfinneetti barate. Yeroo jennu filannoo nuuf kenname keessaa barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa Arjoo fi Naqamteetti barate erga jedhee booda barnoota sadarkaa lammaffaa fi haa ta'u malee waan kanaafuu ammoo yookaan kan jedhan keessaa isa kam ta'a? Walqabsiistuu ammoo jettu tana fayyadamne jechuudha. Amma irra deebinee yeroo dubbisnu barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa Arjoo fi Naqamteetti barate. Barnoota isaa kan sadarkaa lammaffaa ammoo Finfinneetti kan barate yoo ta'u jennee itti fufna jechuudha. Finfinneetti kan barate yoo ta'u qabxii A10 bakka duwwaa ba'aa 2 galmeessise. Amma walqabsiistuu wantoota lama kan walitti nuu fidu fi fayyadamna jechuudha. Kanaafuu barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo Finfinneetti kan barate yoo ta'u qabxii A10 fi ba'aa 2 galmeessise. Amma qabxii A10 fi ba'aa 2 galmeessise erga jennee booda qabxii olaanaa bakka duwwaa fideef jedha. Amma sababa nutti himaa jira waan ta'eef walqabsiistuu waan jettu sana fayyadamna. Qabxii olaanaa waan fideef barsiisaa ta'ee qacarame kan jedhu itti fufa jechuudha. Sanaan booda bara 1961tti ammoo Yuunivarsiitii Finfinnee bakka duwwaa Addis Ababaa seenee baratee jira. Asitti immoo filannoo nuuf dhiyeessee jira. Yuunivarsiitiin maqaan yuunivarsiitichaa Finfinnee Addis Ababaa jedhee achi keessa akka filannu kan nuuf godheedha. Kan taasisudha jechuudha. Kanaafuu Yuunivarsiitii Finfinnee yookaan Addis Ababaa jennee walqabsiistuu yookaan jettu tana fayyadamna jechuudha. Addis Ababaa seenee barate. Barnoota isaa xumuruun achumatti barsiisaa ta'ee qacare. Waggaa 2 erga barsiisee booda gara biyya Faransaayii deeme. Faransaayittis jalqaba barnoota ji'oofiiziksii itti aansee amma asitti ammoo kan jedhu fayyadamne jechuudha. Faransaayittis jalqaba barnoota ji'oofiiziksii itti aansee ammoo bakka duwwaa kana ammoo gunnee sooshoolojii baratee eebbifame jennee itti fufna jechuudha. Haayileen garee qorannoo barattoota Oromoo jedhamu waliin afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uuf qorannoo gaggeesseen afaan Oromoo qubee Laatiiniin barreessuun filatamaa akka ta'e mirkaneesse. Bakka duwwaa Haayilee Fidaa abbaa qubee afaan Oromoo jedhamuun beekama. Amma afaan Oromoo qubee Laatiiniin barreessuun filatamaa akka ta'e erga mirkaneessee booda Haayilee Fidaa maal jennaan? Abbaa qubee afaan Oromoo jedhamuun beekama. Wanta tokko sababa itti ta'e tokko erga nutti hime booda bu'aa isaa walqabsiistuu kanaafuu jedhu ibsuu dandeenya. Kanaaf qorannoo gaggeesseen afaan Oromoo qubee Laatiiniin barreessuun filatamaa akka ta'e mirkaneesse. Kanaafuu Haayilee Fidaa abbaa qubee afaan Oromoo jedhamuun beekama jennee barreeffama kana walqabsiistoota akkanatti bakka duwwaa gunnee xumuruu dandeenya jechuudha. Al tokko waa'ee Haayilee Fidaa kana akkanatti walqabsiistoota erga galchinee booda dubbisuudhaaf Haayilee Fidaa bara 1939 magaalaa Arjootti dhalate.
Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa Arjoo fi Naqamteetti barate. Barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo Finfinneetti kan barate yoo ta'u, qabxii A10 fi B2 galmeesse. Qabxii olaanaa waan fideef barsiisaa ta'ee qacarame. Bara 1961tti ammoo Yuunivarsiitii Finfinnee yookaan Addis Ababaa seenee barate. Barnoota isaa xumuruun achumatti barsiisaa ta'ee qacarame. Waggaa 2 erga barsiisee booda gara biyya Faransaayii deeme. Faransaayittis jalqaba barnoota ji'oofiiziksii, itti aansee ammoo sooshooloojii baratee eebbifame. Haayileen garee qorannoo barattoota afaan Oromoo jedhamu waliin afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uuf qorannoo gaggeesseen afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uuf qorannoo gaggeesseen afaan Oromoo qubee laatiniin barreessuun filatamaa akka ta'e mirkaneesse. Kanaafuu Haayilee Fidaa abbaa qubee afaan Oromoo jedhamuun beekama jedha. Egaa waa'ee walqabsiistootaa hangana erga jennee booda gaaffiilee armaan gadii deebii itti kennuun kan xumurru ta'a. Akkana jedha. Walqabsiistoota hammattuu keessatti kennaman keessaa filachuun hima armaan gadii guutuu taasisi jedha. Tokkoffaa, Aartistii Haacaaluu Hundeessaa baandii Urjii Adaamaatti makamus bakka duwwaa itti hin tolleef dhiisee deeme. Kan hammattuu keessa jiru kan, waan, yoo. As keessaa deebiin inni sirriin waan kan jedhudha. Kanaafuu Aartist Haacaaluun baandii Urjii Adaamaatti makamus waan itti hin tolleef dhiisee deeme. Kanii fi yoo fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Lammaffaa, Aartist Alii Birraa bara dukkanaa bakka duwwaa keessa dungoo bilisummaa Oromoof ibsaa ture. Kanaafuu osoo sana Aartistii Alii Birraa bara dukkanaa kanaafuu jennee itti fufuu hin dandeenyu. Bara dukkanaa osoo keessa dungoo jennee itti fufuu waan hin dandeenyeef isa dhumaa kana fayyada. Aartistii Alii Birraa bara dukkanaa sana keessa dungoo bilisummaa Oromoof ibsaa ture jennee walqabsiistuu sana jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan, Haacaaluu Hundeessaa aartistii qofa bakka duwwaa hin taane qabsaa'aa mirga namoomaati jedha. Aartistii Haacaaluu Hundeessaa aartistii qofa waan hin taane homaa waan hin taane hin jennu. Aartistii qofa ammoo hin taane jennee yeroo galchinu walqabsiistuun bakka kanatti lameen kun seenuu hin danda'u waan ta'eef isa jalqabarra jiru kana fudhannee itti fufna jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa aartistii qofa osoo hin taane qabsaa'aa mirga namoomaati jennee walqabsiistuu osoo jettu kana fayyadamna jechuudha. Inni afuraffaan immoo Alii Birraa bakka duwwaa Haacaaluu uummata Oromoo biratti baay'ee jaalatamuudha. Alii Birraa bakka duwwaa Haacaaluun uummata Oromoo biratti baay'ee jaalatamuudha. Kan fi waan. Maqaa namoota aartistoota lama walqabsiistuu yeroo barbaannu walqabsiistuu fi jettu sana fayyadamna waan ta'eef deebiin inni sirri fi ta'a. Kanaafuu Alii Birraa fi Haacaaluun uummata Oromoo biratti baay'ee jaalatamuudha jennee akkanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Egaa dhumarrattis gaafii tokko isin dhiyeessinee kan xumurru ta'a. Gaafii kana ilaaltanii deebii isa sirrii koomentii irratti nu barreessitu jechuudha. Gaafiinis akkana jedha. Albaamni Haacaaluu kan jalqabaa Sanyii Mootii bakka duwwaa ta'u, albaamiin isaa lammaffaan bakka duwwaa waa'ee teenya jedha. Bakka duwwaa
Albamni isaa erga inni boqote kan maxxanfame kan sadaffaa maal mallisaa jedhama. Bakka duwwaa Hacaaluun sirba albamii 3 qaba jechuudha. Walqabsiistoonni hammattuu keessatti kennaman bakka duwwaa isa jalqabaatiif ammoo, yoo, akkasumas, kanaafuu. Bakka duwwaa jennee isa lammaffaa irratti dhiyeessine yoo, ammoo, akkasumas, kanaafuu. Bakka duwwaa isa sadaffaatiif immoo kanaafuu, yoo, ammoo, akkasumas. As keessaa filattanii bakka daash goonee bakka duwwaa dabarree kana koomentii irratti isa sirrii ta'e nuuf barreessitu jechuudha. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Torban dhufu viidiyoo biraatiin wal agarra. Viidiyoon nuti gadhiifnu akka isin bira gahu yoo barbaaddan chaanalii kana sabskiraayib gochuudhaan viidiyoolee nuti gadhiifnu akka isin bira gahu taasisaa. Waan waliin turtaniif galatoomaa. Baay'ee. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna.